Uummanni Pheexeeraa kun isin ajaa'ibse isin galtee ufummaa isaaniitti gaafatan. Ufummaa isaaniitti si gaafannaati musliima Tigreetu iyyuu obboleessa keeti moo kiristaana Oromootti obboleessa keeti jennaan musliima Tigreetii jedheen deebii gaariidha. Hin balleessine sababni isaan ofii gaafatan. Maaliif jennaani nuti musliima biratti jechuudha addunyaa irratti araba haa ta'u faranjii haa ta'u maal haa ta'uti innamal mu'minuuna ikhwaa. المؤمنون بعضهم أولياء بعض جعل لقوتو كان كننوف قلبي كينيان وانتو كوجين هجن كوانتو كو أكاتا بولتين كينيا وجين كينيا بودون كوالفكاتون مسلم وجين تقري هاتو أمارا هاتو أكانا جاتشورا مو يونم تجي سواسا مرد فدي سيتشورا ميت لا أكينا فما أمارة توكو مسلمة يوته يورو فينا ما أورومو توكو كريستانا يو هاتو نسا ما يوجده إيش يجرا ميت نبي ربي عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما جدا يوم يدلن أبليس كان كذا نصرف تمسيف جدا يوم يدسراو يوم يدمسراو تمسني في يوم يدكم تمسنجنان أكن إنما من دوّجان تقرين توكو أنا مسلمة جدا رفيع أوروما يوم يدتنيف نروقان لكن تو ومن يكون سباكية أبولاكية كوجين على الديرة هم يدين جتشوان براسو لكن أمو أبولما نتولي كامنو أبولما أمنتي والفكاننا وانتوكو الجنة أكاتوكو تجرانا ربي توكو جتامنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام في نبيوته هند وجين كيبلا غراغرو ما نتنكامنو زرينا أمو نبي الله آدم عليه السلام رفته هند كينيا وجتشو غرو كريستان أورومو دا أبولما زرينا ولتنكامنا كاكالودا كان اللي تجرين اللي مبر ديمني والمتي ديبنا أجي فقاتا مالي صح تيجرين اللي نمولتي ديبنا أمارا اللي والمتي ديبنا أجي فقاتا مالي كريستان أورومو دا أمو رغارا أنتي كينيا فيرا كينيا نما إساني الراتولا نتي أولي أكا مسلماتي ميتي أكا مسلماتي تيجريتي ميتي لا نما نولولو رادوفي كريستان أورومو فين جراك عرب سرادوفي أبليسا كي ينجدونا الدين كي يجدان إسلام من كربان سيزو كان نما أمنتاك يناف كمجي نما نبي ربي عليه السلام الرب سودبي نما ربي سبحانه وتعالى الرب سيري نما نقا ونوجي جراتو في ركية طولت أول ربي سبحانه وتعالى سنقالتي ربي سبحانه وتعالى طول أنتي كيسانيتي نما في ركيسانيتي حتى كافر اللي هاتوتي أمنتي في رقبة طولت أولاجي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ركون قبضتوا نما سين اللول نما أمنتها كان كيرا سيرور رفني نكا وججراتشو سندوه في ركينيا وبلما زرير أنكم ربي سبحانه وتعالى بيوت الرواقود بدو قال لهم أخوهم هود جرامي وبليس ساني هود يران نسبان إنكم وبلما نسبات وبلما أنتم ماد إسين تنمو بكوندت أن أورومو كوارب سيرنا وجنجرات أمد كريستانا أورومو دا guutuun tokko jedheeti wajjin hin deemu ka diinaattu jira ka firaattu jira jechuudha kan diinaa kamiin ka islaamummaa irratti roorrisu ka islaamummaa arrabsu ka nabi Muhammad alayhi salaam arrabsu ka rabbiin arrabsu kan amma sammuu muslima balleessadeetiin deemu an firakiyyaa miti sun Oromoo wajjin jedhamnu malee firakiyyaa miti sun laakiin ka kabajaa wajji jiraannu kan waan jennu firakiyyaa inni sun nagaa wajji jiraan kullaal amma akka isin jedhe kana kiristaanni Oromoodha kan jedhamu hunda miti kan nuti wajjin nagaan jiraan nagaa wajji jiraan wagguu isin jedhu waan biraa goonaa miti fira keenya jennee ka wajjin jiraannu jechuudha. Laakiin muslimni Tigreedhaa nuti bal'ina keessatti illee dhiphina keessatti illee nuti wajjin jirra. Wam tokko hojjanna waliin miinu yoo inni waa miidhallee hin miidhin jennaani wal hubanna amantaa tokko wajjin qabna waan ta'eef. Faranjii illee akkasuma Arabni illee akkasuma obbolummaa Islaamummaa kan jedhamu isa kanaadha. Oromoon ammoo kiristaanni Oromoodhaa ammoo ajjeefamuu qabaa jechuudha miti kana jechuun. Fira keenya isaan irraa namni waan gaarii amantii irratti nuti roorrifne nagaa wajjin jiraan wal kabajnee wajjin nyaanne kanan dhoowwu Islaamummaa. Laakiin ammoo isaan irraa nama muslima ajjeesadheetiin deemu ka akkasidhaa sun akka diinaatti ilaalama jechuudha. Akka kanatti hubatamuu qaba. Jechi Ustaaz Ahmad jedhe sun Ustaaz Ahmad jedhe suni jecha dogongoraadhaa osoo hin taane jecha sirriiti. Namtichumatu iyyuu dura akka malee gaafate erga sani ammoo muslimni akka waan Oromummaa jibbuu wayii fakkeessuudhaaf laa muslimni Oromummaa kana jabeessuu keessaa kan ka'e bar qubee bocdeetiin Oromoodhaaf kan gumaachi sheekota bar nama qaala Allahu qaala rasuulu jedhee kare yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin ka barsiisuu eegale eenyudha sa naafi maamii afaan Oromootiin ka barsiisuu eegale muslimtoota
Kasir belle na kasuma jira. Afaan Oromootiin bar haraamayyuu haa ta'uti. Haraamayyuu haa ta'uti sirba kana sirbina jedhee kan sirbe Oromoodha. Kan reediyoo baneetiif waa dubbanna jedhe Oromoo kana haa dhageessifnu jedhee waan Oromoo jedhamu kanayyuu ol qabee akka lallabuun kan godhe reediyoo yeroo jalqabaatiif kan bane Muslima sheekota nama waaqaree. Kan lubbuusaa wareegee uummata kanaaf. Namni qubee bocee uummataaf wareegamelleen kamaal godhelleen uummanni kun ufaa argu jedhe zamana nuti Oromoon quba of hin qabne namni dhaabbateetiin mormaatiin ture Amaaraafoo dhaabbatee irra caalaan Muslima Oromooti sheekota nama waaqaree bar jarra abbaa gadaa sheekaa bar. Jemo Marashad Abdullah Sheekha bar. Elemo qilxu Sheekha bar namu amma nama areeda qabu nama Qur'aana qaree nama hadiisa qaree bar. Jarri kun guutuun Sheekha elemo qilxu faat jarra bagadaa maqaa qabsooti malee maqaan isaanii isa kanaa miti. Maqaan isaanii originaalni isa kanaadhaa miti. Jarri kun guutuun isaanii Sheekha. Dhaabbatanii Oromoo haa ta'u jedhaniitiin nadhii gammadaas akkasuma. Jarri kun guutuun isaanii hundi isaaniidha namoota waaqaraan abbaa Jifaar bira dhaqi waaqa guutuu bira dhaqi akkasumallee ammoo jara biraallee yoo bira dhaqxe irra hedduun isaaniidha warri Oromoo keessaa kaan sheekotaa isiniin jechuudhaaf Oromoo kan dubbatan akka Oromoon har'a kana Oromoo jedhee dhaabbatu kan godhan muslimtoota kiristaanni goone jechuudhaatti hin jiru maaliif jennaan abbu kiristaanni illee godheetii jira kiristaanni akka Oromoon tokko ta'u akka Oromoon waa sochuu kan godhe jira. Garuu ammoo waan isin hubachiisuu barbaadanii muslimni wagguu islaamummaan tokkummaa islaamummaa qabna saba biraa wajjin jedhu akka waan Oromoo diiguutti akkasii farrajuu warra barbaaduuf jedhaman. Nuti Oromoo takkaan gurguranne muslimni Oromoo ni kabaje malee Oromoo ol fuudhe malee maqaa ol kaase malee akka Oromoon uftee jiraatu godhe malee. Garuu ammoo gariin isiidhaa amma dhufteetiin peentee fi peentee haa ta'u waaqeffataa haa ta'uuti sadarkaa tokko faarratti baatee bar peentee illee kan kana dhufte. Waaqeffataan takkaa waa takka hojjetiin waaqeffataan illee kaluu kana dhufeetumaan bar kaluu kana mul'attee erga sanii bar sadarkaa tokko faara saffii awwaalaa irratti dhaabbata isin of duuba deebi'an hin jetti nagama qabdan isin fayyaan keessan nagaa isin eegaltee waaqeffataan illee kaluumaa kana as baheeti eenteen illee waggaa dhibba kana as baheeti erga sanii kootta saffii awwaalaa irratti dhaabbata isin saffii duubaa dhaabbadhaan hin jedhan nagama isin fayyaadhaa isin garuu. Sinago qabdani waan jedhu qabu gada asirratti waatti dabaluufi waa dabalaa fe inshallah konkolaachisaan jiru ofittiin qabu waa isinii dabala Ustaaz Muhammad dubbatan irratti Ustaaz Ahmed dubbatan irratti Yesus Kiristoosin alatti waan tokko wanta adda dubbate hin qabu Yesus Kiristoos Yohaannis Wangeel 12:47 kaasama 49 irratti jiru namni wayi tokko dhufee kun haati kee obboloonni kee ala dhaabbatanii jiru jenna Yesus Kiristoos lakkoofsa 48 irratti haati koo abbaan koo kamii jedheeni harka isaa barattootatti qabe haati koos abbaa koos kun hojjara kanadha jedhee bartuu isaatti qofa qabe haadha isaa obboloota isaa wajjiniin dhalate dhiisee jechuudha. Kana jechuun amantiidhaanii namni amantii Yesus Kiristoositti amane haadha garaadhaa bahee fi obboloota garaa tokkoon bahee Yesus Kiristoos kaadee barattoota isaatiin kan obboloonni koos haati koos jedhe. Kanaafuu Rabbiinis Quraana keessatti innamal mu'minuuna ikhwa kan jedhu ka amanan hundumtuu obbolaadha waan jedheefi Ahmad Hussein wanni inni dubbate sirriidhuma akkuma Yesus Kiristoos amantiidhaan haadha garaa tokko keessaa dhalate obboleessa garaa tokko keessaa dhalate inni lakki jara kana miti kana obboloonni koo jedhee barattoota hiriyoota isaa dubbatedha. Ahmadis kan muslimoota amantiidhaan tokko taanetti obboloota kooti jedhee warra Oromoo sana diduunsaa Oromoon akka biyyaatti obbolaa ta'uusaa hin beeka garuu amantiidhaan kan obbolaa inni haqaa inni sirrii warra muslimootaati jechuu barbaadeet yoo Ahmadiin qasasuu barbaadan Yesuusin dura qasasa garaa haadha isaa keessaa ba'e haadha isaa didee haadha koo miti gaafa jedhe maalitti dubbattan barattoota obboloota garaa tokko keessaa ba'an gaafa inni obboloota koo miti jedhe maal dubbattan kanaafuu amantiidhaan obbolaa kan jedhamu fagoollee haa ta'u sani obboleessa koo kan jedhamu jechuudha inni kaan itti aana jechuudha amantiidhaan gargar taanaan. Akkas kun dhageessan kun gara kiristaanummaatiin Yesuus Kiristoos wagguu dubbatu haadhaaf abbaan dhufanii kun ala si eegu jiranii haati kan kee fi obbolaan kan kee gabbai jennaan lakki haadhaaf abbaan kiyya jara kanaa miti haadhaaf abbaan kiyya warra dubbii waaqayyoo dhagaanii dubbii waaqayyootti hojjetanidha jedhe ajaja isaa raawwatanidha jedhe. Haati illeen abbaan illeen obboleessi illeen haadhaaf haati illeen obboleessi illee obboleetti illee kanaa miti warra dhalee osoo hin taane warra dubbii waaqayyoo dhagaanii itti hojjetanidha jedhee dubbate jechuudha. Kanaafuu isa kana waan macaafa keessan keessa jiru ani isarra caalaa kana dheebu san caalallee beektanii kakaluu kana dhufanii seenaa hatan kanan ajaa'ibsiisan dhufanii muslima kana akka waan Oromoo fi yaadne way fakkeessanii ijoollee muslimaa qalbii laaftullee garii isaanii itti fakkeessanii isin galtee Oromoo muslimni Oromoo arabarraa dhufe aadaa arabaadhaan nu dhaale aadaa arabaa nu dhaale aadaa inni kuni
kijiba ofii isaaniiti maal osoo aadaa Oromoo akka aadaa Arabaadhaan alchisaa ta'eeti. Peenteen kaluu kana dhufte isintu dhoowwe isintu muslima dhoowwetu waaqeffataan humna qabaa dhoowwe muslima aadaa Arabaa nu dhaalchisu jira nurratti duula gaggeessu jira takka kaluu kana dhuftanii kaluma kanatti Oromoo kana muslima Oromoodhaa farrajuun kaluma kana jalqabe. Peentee baafii beektanii osoo xiqqoosi ortodoksii rusu jedhame fakkeenya Taaddasaa Birruufaati namoonni garaagaraadhaa jiran. Garuu ammoo ka amma ortodoksiidhaa miti ka waan kana dubbatu baay'inaan muslimallee miti peentee fi waaqeffataan kaluma kana dhufanii seenaa haataniiti waggaa 100 sun gone amma waaqeffataan faati socho'uu ka jalqabe waggaa 50 junguut waggaa 20 junguut peenteen ammoo ka dhufte waggaa 100 takka yoo guddate Oromiyaa keessatti kaluma kana dhufaniitiin beeka seenaa guutuufumatti garagalchan ka sabboontonni isaan qabsaa'onni isaan seenaan Oromoo guutuun isaan wanni hundi isaan yaa jara keenya shuwayye jedhe galchitu shuwayye okay dubbaddaa bubaas takkaa nuti araballee fi hin jenne asirrattuu barsiisotaa fi hunda argu jira miti nuti Israa'eloota jechuu jiran hunu arrallee hai nuti takkaa araba fi hin jenne bar jirana gurraacha masqeela araba jechuu hin saalfadhu an araba jechuu an islaamaaniif hin jaa malee wallahi laziim ufuma nuti araba waan yuhudii jettaniifin waan takka akkas hin himanne isini biyyaas diddanii Yesuus biyya Israa'el qofaaf ergame saba Israa'el goone nuti Israa'elii jettanii bar hai paasabora keessan fidame abiyyiin addoon Israa'el bulchu jira maqaa rabbii guddaatiin Allahu akbar ajaa'ib rabbi sinaa sattaru kanaaf nuti takka saba biraatiin amantiin xiyyaa'u naannayyamtu saba biraa himachuu gartee zarii biraa himachuu Rasuli dhiisaa jedhe nama tokkoon waan ani abaluu yoo jedhes akkasuma waan hima itti dhiisaa jedhan firra nuti gartee saba biraan ni mannu afaan biraan ni mannu ni baranne malee waan biraa waan amantii teenyaan waliidha amantii teenyaan walittiina waan saba keenyaan waliidha saba keenyaan waan sabaan walittidhaan ta'een walittinniinu waan namummaan walittidha namummaan waan biyyaan walittidha biyyaan aadaa teenyaa fi aadaa gartee amantii teenyaa islaamummaa waan wal faalleessitu dhiisnee ta waliin nu galtu fudhachuu bareeddu aadaa teenya jenneen sirbinu Wangeela keessatti sirbi dhoorwa aadaa Oromooti. Qullaa deemuun aadaa Oromooti miti. Shayxaanaati malee. Hin jirtu waan akkasii. Akkana kana gurra isin calawu akkasii inshallah. Garee shaadaa deebina garee shaadaa keessaa baanee mai. Alhamdulillah. Warra safara jirtanis rabbi isin haa galchu. Imala gabaabdu san. Akkasii galatooma. Kanuma Khaalid irraa kaanee obboleessa keenya waan gartee keessaa na dubbisanii akkana TikTokii 3 qabdanii 4 qabdanii akkana yoo qabaattan koottu. Kanatti shaadaa waan akkanaa jeessan irraa haasofneetuma dubbii kijibaatii dubbii dharaati waan gartee nuun jedheef akkasii rabbitti tawbaa inninis gama keenyaan dhiifama goonee fi kanuma jedhamee warreen ma dhuftan hiwwat Abdii Muusaa waa jechuu feetanii Ahlaam Leencoo Ibsaa jedha abbo waan jettan waa isinirraa fuune